السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو إلمان حررجيدا خبجمتوتا في جالتمتوتا إلمان أورمو هندي خيسونو كم جرتان فيا قبتني الرا ولولو قبل تكاني سني قبل يده ولولون تنس متدورين سيدا بيلا جتي هونجي أمة خنيات جتة كوبايتي هونجيم برابران دفين رخوتا بيلدان دمتة ركني دتشي قوتا كوتا أورميا هندا تركنا بكيو ويواتا hundaafuu dirmachuun akka galaanatti waan qabuun gadi yaa'ee namayyuu hin hafne hundi lafaa ka'ee beekaa fi wallaalaan hundinuu gayyaa'ee rakkoo lammiitii yaa je'ee nuuf haasa'ee taraan deemtee harargeetoo ta'e. Dabareen nu geenyaan afaan qabatanii hayyoonniif du'aanni harargeen qabanis akka jara kaanii nutti daawwatanii. Baatii meeqa guutuu duguugamu jirra beela qaama fixxee lafee goote dirra ayyoo harargeedhaa imimmaan harcaasee ilmoof booyu jira sagalee maaf dhabde dirmachuu maaf dhabde ummaan teenyaarra nu faraqaa namaa dura kan uwwaannu of agabsineeti lammiif ka kenninu iyya oromoodhaa dursuun ka dirmannu baafneeti arjoomna huccuu qaamaa qabnu huccuu qaama keenyaa lammi irraan qusannu waan oromoo jennaan irraa hambifannaa nuni yanneen beeynu garuu maal jechuudha arra iyya tokko kan if biraa dhafnu garuu maal jechuudha arra iyya tokko kan if biraa dhafnu akkuma kaabinee beelan qaban jettee warri beekamulleen garaa nu jabaatee beela ilmaan jaarraa usee ijaallaaluu maalumaaf filate hayyoonni nu qabnu tokko maqaan kaasu lallabuudhaa miti xiqqolleen hasaasu maqaa guddaa qabdan bar hawaasa keessaa isin dhugoomsanii karaatti garsiisa lammiidhaaf dirmadhaa mee xiqqotinnisa rabbuma sodaadhaa qaanii of hanqisa kaabineedhaan wajjin lubbuu hawaasa keenyaa itti qoosuu dhiisa. Keenya maqaan dha'u laalaa lammiitiyyaa namuu kan kutaasaa nu waywaatee iyya. Keenya maqaan dha'u laalaa lammiitiyyaa namuu kan kutaasaa nu waywaatee iyya. Keenya qoosaaf baacoo hanjamaarra oolaa osoo ilmaan jaarraa waxalamuu beelaan maaliif lammiitiyyaa waliif dhabdallaalaa maaliif lammiitiyya waliif dhabdallaalaa hayyoota dachaadhaan harargeedhaa qabna ulamaa gurguddoo akka biyyee qabna tokkolleen arkine kannillee barreessu waan ummata kanaa tokkolleen arkine kannillee barreessu waan ummata kanaa ummata harargee yaa ummata arjaa ofiif kophee taatee biyyaaf taatan taajaa ofiif bishaan dhuydee namaaf kennaa hojjaa foon nama nyaachifta hunqaa facaafachaa foon nama nyaachifta hunqaa facaafachaa yaa warra uffisee arjoomuu kafanaa warra ifiif du'ee baasuu lammii tana sagalee maaf dhabdee mee arra beeloynaan sagalee maaf dhabde mee arra beeloynaan abbaan fedhe iyyee ka fedhe si usus dammaqee arjoomee waan danda'u buusus irkoo rabbi qabda jira gargaarsisaa nutis eega rabbi nu waliif gargaarsa nutis eega rabbi nu waliif gargaarsa abshir waliif jirra yaa ilmaan jaarraa osoo nuti jirru hin beeloytanarra du'a ilmaan elemoo hin dhageenyu gurraan waan qabnu arjoomne lubbuu wal baraarra waan qabnu arjoomne lubbuu wal baraarra obboleeyyan kiyya kabajamuuf jaallatamoo walaloo asirra dhaabbatti waan qabnuun lammii teenya biraa dhaabbannu isinin jaa nagayaan naa jiraadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.